يا نجاد أورومي أكمي إسن ججبسنا أكمي ما إسن الروابين أما وفني كوني براكينا تبوسيو براكينا الرابودد إسا لما ججا وفتنا نوسوغياتا كو أفاد يرا لغرانا نياتو أكبتي إشيجي بانين أك أفني كون ججا hangana fidame torbange jira gen adagana baniti ilale jechan akuma fideni wanu dole oromoti jede amanufi gize dabe checking gone jecha adakuro lala miceyu bawde de barakina alanis miya mufatakana adisi yenna kanati binni kani yero mice ya amana sinitata amana sinitata wan kulkulina qabu hojjada wan kulkulina qabu nagada yaw jole oromo yo nagadu barbadan wan kulkulina qabu no hojjada yo kana namo fidani sura video no ratti gadin izina amma ci kana ndalan debu se ujole oromo ratle wabitu abina kutachise jira khalas Asama arkafuni kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota obsiyaan boo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kiyya galata waaqayyo rabbi galanni haa ta'uun isiniin jala jirtu fayyum keessanii ardaa baga ittiin hisingee jala bultii ayyaanaatiin yoo inni immoo maani maqaan ishii guyyaa jaaruu sana qaammeedhaan baga singee warreen zoom saloota irra jirtan jalbi keessan ajabaatu waaqayyo kadhannaa keessan isiniif haa dhaga'uun isiniin jedha. warreen amantii kiristaanaa taata hundumti keessanuu baga bara haaraa jalbulti bara haaraatiin singee jechuun jaaladha. Obsi akkanitti qophii ayyaanaa nu dhiyeessuu diddee umaan hojjettu wantoota garaagaraa jettanii warreen na eddanii ayyaanni in hojjetama garuu hojjedheeras viidiyoo isaa hin waraabneen isiniin jedha. Kanaaf immoo baadiyyaa kiyyattan dabarsa waan ta'eef asittoomayyuu qopheessaa hin jiruun isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan dhaamsa obbolummaa fi dhaamsa hirummaa wayiin dhaamsa hordoftoota kiyyaaf dhaamuu dhufe tokkotu jira jechuudha. Innis maalidha hojjettanii hordoftoota kiyyaa dhugaa dubbachuu fi bara haaraa keessattiin ijoollonni tokko haala yeroo bahanii miidiyaa garaagaraa irratti wantoota garaagaraa fayyadamuu danda'u jechuudha. Isaafis immoo dhaamsi nan isiniif dhaamu dhaamsa sana dhaggeeffachuudhaan dura like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Maaliif hojjetan like, share keessan subscribe keessan yoo jiraachuu baatan ammoo na deeggaru baatan yeroon garbaadiyyaatti deebutti xiqqoo ishii yuutuubiin kiyya wanti ta'uu danda'a waan ta'eef na biraan hin hafiinaan isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan immoo wanti isinii dhaamuu danda'u obboloonni batalaa hakka kiyya mana madaamii keessa hojjettanii guyyaa ayyaanaas ta'e guyyaa sanbataas ta'e iriftii kan hin qabne akka garaan isinii nammaanne dhaamsa isinii gochuu dhufa jechuudha. Dhaamsa isinii godha jechuudha. Innis maali hojjettanii hordoftoota kiyyaa dhugaa dubbachuu fi haala keessattiin bahanii yeroo ijoollonni kan bashannananii garaan nama hammaachuu danda'a. Ani maalii jechuun danda'ama abdii nama kutachiisuu hin danda'ama. Abdii hin kutatiin maaliif hojjette kinoo ani waggaa kanatti jira garuu bara nammoo biyya kiyya hin jira. Maaliif hojjedhee amman barbaade hojjedhee jireenyi biyya mbaa hin gahan jedha. Ofii keetii taakkoo kaawwatteen alatti. Yoo ofii keetiin taakkoo kaawwatte bara dhuftu asum jirta. Yoo ofii keetii taakkoo kaawwatte bara lamaan kana asum jirta. Waggaa arfan kana sadan kana asum jirta. Garuu ofii keetii waa'ee jireenya kee taakkoon kaawwanne taanaan bara baraan achuudha. Maaliif kana nurratti raajaa naan jechuu dandeessu? Inni kana maam nurratti dubbattaa naan jechuu dandeessu? Ijoolleen tokko waan manaa baaniif hin beekan. Akkamittiin akka qabatan hin beekan. Birriin hammuma hojjetan waan mataa itti fakkaata. Birriin hundee abaarsaati jedha wangeelli. Birriin hin barakattus hin teessus. Yoomuu hojjettus maal taatus bakka yaadde ga'uudhaaf tattaafattee bakkee jirtutti waggoota baay'iste miti kan guddattu. Waggoota xiqqeessite miti kan xiqqattu. Waannaan sammuu keeti. Waannaan sammuu kee fi mataa kee fi jireenya keeti. Murteessitee waan ittiin sochootu qabattee taanaan galtee biyya kee keessatti hojjettee guddachuu dandeessa. Nama kaayyoo qabu nama hojii yoo taate. Hojiin biyya keessaa immoo sochii kan caalu miti jechuudha. Garuu kanaaf hin dhumne yeroo tokko waan emotion ta'ee waan anaa ta'uu fi gara sana naqaa jechuudha. Maaliif obboloota hedduu hiriyoota hedduu ijoollee keenya waan akkasiitiin kan mudatama waan an arguuf jechuudha. Waggoota hedduu ta'anii maallaqa isaanii dhiiraan nyaatamanii maallaqa isaanii salphaa jaan fixanii biyya arabaa keessa waggaa waggaan naannaa kan jiraniif hin jedha. Dhugaa waaqayyoon isiniin jedhanii wanti kun narra gahee hin beeku. Takka waan akkasiisa uwwees hin beeku waaqayyo eebbifamuun har'aan isin geenye yeroo tokko qofa ishiyyuu nan aare. Dhugaa rabbiin isiniin jedha ishiyyuu nan aare jechuudha. Uffata ayyaana waggaatti
warreen uffata aadaa jettanii uffata baraan dhufe jettanii achi teessanii rihaara 550 200 200 way 100 way $80 $90 $100 uffata bututtu uffata xurii kan ofii isaaniitii uffatanii asiif achi dabarsanii fidanii isinitti gurguran guyyaa tokkitti ittiin baatee ala keessatti deemta oo deemte warreen eeyyama siif kennan garuu warreen eeyyama isiniif hin kennin warreen hakka kiyya mana keessa hojjechaa turtan dhokattee shugguxxeettee kaate mana wayii keessatti dhokattee uxa wayii galtee suura kaate malee suuraa ittiin ka'uu hin dandeessu maal goota fiddee jaan ilaalta shaddee shaanxaa keessa birrii 100 doolaara 100 sana birrii 1000 1000 sana ta'u biyya keetti ergitee hoolaa tokko hoolaan ammayyuu yaani birriin 100 man doolaara 100 birrii 1000 miti elame doolaari tokko birrii 100 ta'ee hin beeku garuu amma 500 waan akkasii jechuudha warreen akkasii warreen zimmiyettanii uffata bittanii shaanxaa keessatti affantan yeroo biyya sana akkana dhuftan uffatichas keessatti maan fayyadu dhugaa waaqayyoon isiniin jedha uffatan bara 2000 fi waggaa meeqa jechuudha bara 2020 bara 2020 uffata tokko uffata aadaa wayii fichisiisan uffata abbaa gadaa yeroo sana baay'ee jechuudha uffata abbaa gadaa fichisiisee caammaansaa anxilifii naaf dinje maal naaf deseetan yoona ammoo oromoo dhattee oromoo akkatti nyaatu hin bulguu waan kun dhugaa waaqayyoon isin jedha viidiyoo tokko kanatti aansee isiniif maxxansa yoon viidiyoon kanarratti nan hojjedha jechuudha mucayyoo tokkoof uffata ofii isaaniitti uffatanii ligideessanii xureessanii itti ergan mucaan barkinaanuu miiccennaa bahuu didee jechaa jirti dhugaa waaqayyoo kanaaf ayyaana jettanii amma biyya namaa jirtanitti ayyaanni maal abbaashii ayyaanni idduma jiranitti haala keessa jiranitti ayyaaneffachuudha kan biyya zaaduu miti salbaayee jijjiiruu miti waannaan kaayyoo kee jijjiirri birrii meeqaan bitaseetan amma oonaatti kan aarsitu uffata sana naan fichisiisu ammaalan ergiseetan hundumti keessan akkasuma yaada kamaaliif warqaaman dhaxxanii ofii keessanii ofisi mattaran jiru suurun keessan ergitu mini suura kiyya erge kuniinsaa keessa amma nagaa kuni ani qalloodha nagaa dubbachuuf toon ka'ee ol jee dhaabbadhe baay'ee qalloodhaan inna kuniinsaa keessi ila amma wayii lamma nagaa kuniinsaa akkas garaan xibbiqii garaan mana tirpisanii kanaafi kana keessa na guddisan nan haare birrii meeqaan bitaseetan birrii $80 nan bite caammaa qaba waan hunda qaba yeroo saayinsiitti fakkaachuu danda'a borsaa qaba callee minaamni qaba nan nufe uffata sana guyyaa gaafa tokko ishii dhokadhee yeroo ishii mana jiru suuraan ka'e malee toon uffati waggaa 3 guutuu shaanxaa kiyya keessa taa'een fide nan gaabbe maaliif han gaabbiseetan yeroo sana ooloon rakasa etoon oolaa tokko ittiin bitadhee oona oolota meeqa taatee jedheen gaabbe dhugaa waaqayyo yeroo sana namatti ibsu innaa obboloonni kiyyas booda akkasittiin gaabbuu dandeessu kanaafin kana isiniin jedha uffata warra akkasii warri fidatan yoo warri amma fakkeenya warri haala baatanii bashannantan warreen haala baatanii firii taayimii qabaatanii guyyaa boqonnaa minaamini qabaatan isokkee fidadha maaliif jiruu nama jiraatan kanaaf fidadha garuu warreen mana kontiraataa jirtan guyyaa gaaf sanaa ishii bichiisni eeyyamanii fiddu yoo ta'e yoo inni immoo shumaa isiniin eeyyaman dhokattanii suuraan ka'uudhaaf fiddu yoo ta'e uffata kana hin fidina isayyuu abbaarraa fiddan beeka ijoolleen batalaa ijoolleen shamarran biyya arabaa keessatti ala hojjettan dafqi shamarree biyya arabaa gola haadha mormaa keessatti ganamaaf galgala ifa ta'uu hin argin dadhabdee hojjettu badda isinitti haa ta'u dhugaa waaqayyoon isiniin jedha baay'ee tokko naanee jechuudha tokkoffaa mucayyoo kana kan mudate akkanaan na mudate caammaa xilluufii sanaa fidannaan isa shiffinii isaa jechuudha shiffinii isaa immoo jaaladhu shiffinii caammaa sharaa yoo ta'in alatti hin hidhadhu jechuudha ofii kiyyaa jechuudha isa xilluufii naaf di caammaa akkas akkasii hidhachuu hin danda'u hin jaaladhu sin eeshinaan jette isayyuu maal laaf deseetan luka tokko 37 tokko 38 naaf fide ani immoo isa hin hidhadhu quxurii kana miti dhugaa waaqa nama raare achitti gatuudha manaa en fidee namaaf kenne jechuudha uffaticha immoo dhufee dhugaa rabbinatti kolfan maatiin rabbinaa nyaatu natti kolfan uffaticha dhufee 550 asiisaa keessaa asiisaa nan mureennan hin muramu naan jedha asiisaa keessaa mursiisan naan jedha akkamittiin koloffayaaf
እና achumaani guyyaa lama uffata sana guyyaa qoysti ammayyuu maybe alguun danda'ama imaanas hin jirtu baby hin jirtu Aliifama sinjalaan tureen siniin jedha uffatichi kinoo kanaa jechuudha kana keessan garagashaa akka ittiin dhiphisiisa isayyuu birrii 50 baasise silaa amma fakkeenyaaf birrii meeqaan hin bite jechuudha 8,000 miliire $80 jechuun 8,000 jechuudha 8,000 hin bite 8,000 hin bitee dhufee isayyuu gaasitti ofitti uffanni kun 1,000 fixu 1,500 fixu dhugaa rabbiin isiniin jedha amma uffata Hada maybe bichuu hin danda'a hin beekamu kanaaf uffata achi teessanii akkanumaan hin qexinaa isinin fayyadu dhugaa rabbiin isinin jedha laalaaga biyyatti galee maalan godhee maal ilaalgitu dhiphisiise oma natti toluu dide isayyuun beeka magaalaa iddoon dhiphisiise kun maybe faafoo ta'uu baate malee hin beekama jechuudha faayidaa hin qabu anillee wanta uffata kanaa na aarsu jiru uffata keessaa dhugaa rabbiin isiniin jedha wanta uffata kanaa birrii uffata kanatti baay'ee qallalu na aarsu itoon innaa sana kaawwadhee jechuudha kanaaf hordoftoota kiyyaa fi kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee amboo jalatti argamta hundumti keessaniyyuu waan akkasiirraa uffata akkasii uffata aadaa jettanii biyya gandaa keessa teessanii salbaaja qexuurraa of quusadhaa biyya keessanitti galaate amma uffanni kun irraa darbe faashinni sanaan dhufutti yoon zimbilo uffadhe malee faashina aadaa uffata aadaa Oromoo miti amma darbeerraan atis immoo innachitti guurtee keessu kun yeroo dhuftutti irraan darbe kanaaf waan bara faana deemu yaa obboleettii kiyya yaa habiibti yaa elbe kootuuti biyya kee keessa naageessee bitadhu achi teessee akkanumaan birrii kee hin fixiinii tokkoffannaa si bira ga'e hin aariinii dhaamsinan isinii dhaamu kanumaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u deebi'ees immoo nan dhufa viidiyoo biraatiin deebi'ee nan dhufa ammoo baadiyyaa deemutti isiniin jedha na jajjabeessa like share subscribe naa godhaan isiniin jedha shalom nagaa fi ayyaana araara waaqayyo isiniif haa baay'eetu garuu kana jechuudhaan dursa dubbiin dubbadhe keessatti dogoggorri yoo jiraate dhiifama naaf godhaan isiniin jedha namni foonii hin dogoggoraa namni dogoggoru jedhu hin jiru ofisaatiin of soba jedha dubbiin sagalee waaqayyo kanaaf dhiifama naa godhaan isiniin jedha heebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu shalom isiniin jaaladha isiniin kabaja